Ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa dhaqqabu isiniin jennee jirra. Guyyaadhaa qophii utubaatiin sammuu jedhuun waan haaraa tokko qabannee isin dhiyaannee jira. Hanga xumuratti wajjin turraan waan haaraa bartanii irraas gammadu jennee abdii guutuu qabna. Isinis hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Namoonni chaanaalii kana subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'an affeerraa isa lammataa nuti isiniif qabnudha. Kallattimaan gara qophii utubaatiin sammuu tokkotti isin dabarsina. Qophiitiin sammuutiin mata dureen guyyaadhaa qabannee isin dhiyaannee jirru jireenyi of uumuudha. Life is self creation jedha faranjoon. Jireenya of argachuu osoo hin taane jireenya of uumuudha. Jireenya keessatti baay'een keenya eenyu akka taanee fi jireenya dhuguma nuuf hiikaa maal akka qabu baruuf yaalaa jirra. Dhugaan jiru jireenya of argachuu osoo hin taane jireenya of uumuudha. Innis waan irratti dandeettii qabnu argachuuf qormaata jireenyaa keessatti nu mudatu irraa barachuun gara nama ta'uu barbaannutti of kakaasnee of guddisuudha. Furtuu jireenyaa keessaa tokko jireenyi waa'ee nu argitu osoo hin taane akkaataa waan sana itti hubannee itti hiikoo kenninuudha. Rakkoo jireenya keessatti si mudatu akka qormaata qaamaa, sammuu fi hafuuraa dabalatee irraa barachuu fi guddachuu qabdutti ilaaluun dhugumatti yeroo jiran hundumaaf hafuura baafannu hunduma wajjin of uumuu fi of ibsaa jirra. Bu'uuraan barachuuf jiraannaan kanaafuu jiraachuu barachuu dandeenya jechuudha. Jireenyi salphaa miti. Dhaabbachuu osoo hin danda'in kukkufuun hiree dhaabbii dursitee dhuftuudha. Garuu kufaatii osoo hin taane akkaataatti deebinee kaanee dongora keenya irraa barannee nama fooyya'aa ta'uudhaan carraaqnuudha. Qormaanni jireenyaa waan hedduu si barsiifte. Akkaataatti ofirraa qolattuun garuu gara milkaa'inaa yookiin daandii dhugaatti ce'uu dandeessa. Hubannus hubachuu baannus filannoon nuti goonu hundi eenyumaa keenya ni uuma. Wantoota jireenya kee keessatti sin gammachiifne fudhachuun of jijjiiruu miti. Kanaafuu qormaata dhufuuf of qopheessaa jiraachuun baay'ee murteessaadha. Kanatti beekuu qabdu filannoon ati gootu qormaata si mudatu hunda ibsuu danda'a. Jireenya keenya keessatti yeroo tokko akkamitti akka qabaachuu filannuttu nama guyyaa guyyaan daawwitii keessatti argitu uuma. Jireenya kee akka barumsa jireenya dhuma hin qabnetti yoo ilaalte rakkooleen jireenyatti nutti xiqqaata ta'ee qormaata si mudatu hundaaf furmaata irratti xiyyeeffattee hojjette na'aman ni injifatta. Wanti nuti gochuu qabnu tokkoon rakkoo jireenya keessatti gaariis ta'e hamaa hammaachuudhaan hiikaa si duuba jiru argachuuf akka namaatti guddachuuf carraa siif yaala. Jireenya kee akka barumsa jireenya dhuma hin qabnetti yoo ilaalte rakkoon jirannatti xiqqaa ta'ee qormaata si mudatu hundaaf furmaata irratti xiyyeeffatte jedhee namana. Waan nuti gochuu qabnu tokkoon rakkoo jireenya kee keessatti si mudatuuf hammeenyaan osoo hin taane gaarummaan deebii isaa deebifteef. Kana yaada keessa galchuudhaan muuxannoo kee irra caalatti barachuuf filannoowwan nama ta'uu barbaaddu uumuuf gargaaran gochuu dandeessa. Akkasumas naannoo kee akka murtoo siif godhan hin eeyyamtu. Naannoon ati jiraattu murtoo siif kenninaan ati namatti maxxanaa taatee jiraataa jirta. Kanaafuu of danda'ee of uumii siin jenna. Jireenya kee namoota biroo keessatti of madaaltee isaan wajjin wal'aansoo hin qabin. Isaan wajjin gaafa wal'aansoo qabde ati kuftee biraa argamta. Jireenya kee namoota biroon hin madaalchisin. Atis jireenya dhuunfaa kee jiraataa jirta waan ta'eef kanaafuu of uumii siin jedha. Ati ka'umsa qabaannaan jireenyi kee namoota biroo keessatti daawwitii ta'ee seenaan siif galmaa. Ati garuu fakkeenyaaf nama biroo fakkaattee fakkeenya namaa fudhattaa dubbiidhaanis akka balu jedhetti jettee dubbatte milkaa'inni kee sirraa fagoo jira. Atis nama milkaa'aa osoo hin taane nama odeessaa taatee hafta. Milkaa'aa jechuun nama waan tokko ofii uumee gara addunyaa kanatti gumaata haaraa qabatee dhufedha. Kanaafuu ati of uumaa jirta jechuudha. Namoonni baay'een of kalaqachuu osoo hin taane of argachuu irratti dhama'u. Namni gaafa of argate of uumutti hin dhama'u. Of argachuu fi of uumuun garagara. Ati gaafa of uumte waan haaraan dhufta. Addunyaa kanaaf waan gumaachiteen baay'ee jajamta. Seenaannis si yaadata. Dhalootnis waa sirraa barata. Manguddoonni si eebbisu. Biyyis sirraa fayyadamaa ta'uu dandeessa. Ati garuu eeggattummaa namootaa fi ilaalcha namootaatti xaxamtee yeroo hundaa waa'ee namni haasa'uuf dhiphatta taanaan naman milkaa'ina irraa fagoo jirta. Kufaatiinis yeroo si mudachuu danda'a. Ati kufaatii kaleessaa irraa bartee gara fuulduratti akeekuu hin dandeessu taanaan nama karooraa fi kaayyoo hin qabne taata. Namni hunduu si jibbuu danda'a.
namoota sijban keessaa namoota kaayyoo akka kee hin qabne osoo hin taane namoota daandii milkaa'ina irratti dhamaatii isaanii irra jiranidha. Ati waa'ee isaanii hin dhiphatin. Waa'ee isaaniif dhiphata taanaan namni waa'ee kee dhiphatu hin jiru. Kanaafuu jireenya kee jijjiiruudhaaf namootaan gaafa mari'attu iciitii garaa kee baastee namootaaf ibsuu hin dandeessu. Inni ati ibsitu ammoo iciitiin garaa kee kan si miidhee fi mudannoo kaleessaa irratti kufaatii kasitti uume isa kana ta'uu bari. Ati iciitii garaa kee dhoksitee namootaaf gaafa hin himne daandii milkaa'ina irra jiraachuu kee bari. Gaafa iciitii kee namoota hundatti himte namoonni sitti kolfuu fi sitti baacuu danda'an. Gaafa sana immoo naaman xinsammuun kee miidhamuun daandii irratti kuftee hafuu dandeessa. Kufaatii kaleessaa kee irraa bartee akeeka boru si milkeessutti hin ceetu taanaaniin daandiin kufaatii kan kee sitti dhiyaatee jira. Kanaafuu daandii kufaatii sanirraa maqxee gara daandii milkaa'inaatti dhufuuf iciitii kee qabachuu kufaatii kaleessaa kee irraa baruu ufuumuu fi waan haarawaan addunyaa kanatti dhufuuf dhama'uudha. Gaafa kana goote namoonni kaleessa si baqatanii ilaalcha gaarii siif hin qabne nama ufuumaa jirtu ta'uu erga si baraniiti sitti dhiyaachuudhaaf yaalu. Atis namoota gadoo kaleessaatiin irraa baqachuu osoo hin taane gaarummaa kee argisiisuudhaan nama namootaaf jijjiirama uumu ta'uudhaan itti dhiyaadhu. Kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Diijitaal Miidiyaa, gorsa utubaa xinsammuu jedhuun guyyaa har'aa godaannisa namoota biroo irraa waan qabannee dhiyaanne kan hangammaa dhageettan waan wajjin turtaniif horaa bulaa halkan gaarii isiniin jennee jirra.